السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو تافي هرلفتو تداوتو تمويون أشمار كفوني جرى جرتو المان ورما بكم جرتاني تنجيا في كبجاني سناقا كبو سنين جدا يويا ورمان تابرا هرلفتاني ساركفوني أكف نجا كيساني بغا جراتاني هرأ برانكي جاباتا كبدي دفين جرا برانكي سلس ماليو جتاني أبا مناكو يو كان جاكو رتي برانكي جاباتا كدالا بودافي Prankiin sunillee yaadni pirankichaa dhiyeenya kana tapha kubbaa miilatu jira hin beektanii akka addunyaatitti innaa ji'a tokkoof jira hundi keessanuu hin beektanii asumaan warroonni kaasii ilaaluu jaalattan yookaan kubbaa ilaaluu jaalattanii gareen isin jaalattan yookaan gareen isin deeggartan akka isinii mooyuu abdii qabna akkasii isiniin jedha amma itti bilbilee maal jedhaan isin fakkaate duraan kaasii yeroo isin dhuftanillee nin beeka. Ittiin bilbilu telefoona irraa ilaala waan ta'eef itti hin bilbilu ilaali jedhaan amma garuu faallaa sanii ta'ee argame ati guyyaa hundaayyuu kaasii ilaalta yeroo asii bilbiluu hundaa kubbaa jettaa kaasii jettaa yereen itti ka'ee balaa kanatti buusa waan inni jedhu walumaan ilaalla amma sa'aatii kanaayyuu kaasii ilaalaa ranna fakkaate inni itti bilbilee harkaa balleessa waan inni jedhu isaa walumaan ilaalla hanga dhuma biraankii kanaan afaan turaan affeerraa kooti. Asuma warri maatii naaf hin taane yoo jiraatan maatii naaf ta'aa walaa jajjabeessuun olmaan Oromoo like share subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha hanga dhuma firaankii kanaan afaan tura affeerraa kooti ittiin bilbilaa. Halo. 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 Kasi. Kubba. Haga kasi ilaaltanitti kalaas bilbila namarraa kaasuun hin jiru jechuudha. Galgalli kaasii, ganamni kaasii, guyyaan kaasii, halkan kaasii, yoo raftan kaasii, yoo teettan kaasii, yoo nyaattan kaasii millee tokko kubbaa kalaas. Salaamallee sin gaafadhu har'a. Amma tapha ilaalaa jiran irraa cufadhaadhaa yuuni billaa aleeku. Dafi. Billaa aleeku. Odoon akkanatti kaasii sin jedhu ammallee tapha jiranaan jetta. Har'a laaltu kalaas. Waliin haasofnaa waan sitti haasayuu qaba kalaas har'a kaasii laaltu obbaayuun laaltan baqa. Billaalee kanarraa cufadhu ka kalaas ilaala kalaas ta'u. Natti naareen narratti hin cufin ba'alla. Siin haasayuu barbaada. Narratti hin cufin siin haasayuu barbaadee. Taphakaan kelleen dhageessu Narratti hin cufin siin haasayuu barbaadee. Akkamiin narratti cuftee kaasii ilaaluu deemta? Anarratti cuftee sila kaasii ilaalu. Ana moo kaasii sii caala sila. Maal jechuu? Gizee hundaa kalaas laali. Gizee hundaa laali siin jedha. Har'a kalaas kaasii hin laaltu obbaayuuni mirgi kiyyallee haa kabajamu. Guyyaa hunda mirga kee kan keessi eege kaasii kalaas laalii sa'aatiin kaasii dhuftee deemii laalii siin jedhe si yaada. Ani kalaas har'a siin haasayuu barbaade ati illee dhiisuu qabda kaamaa. Mirga walii haa kabajamu. Kalaas ani booda hin rafa baqa. Handalaga yoo geesse rafa agizee ati kaasii geessitutti ani rafa. Amma dirqama hin cufadhu baqa hin cufadhu. Har'a asuma bula. Iimooma keessa. Ara neetworkii yellam. Neetworkii yellam hin qabe. Beekaa akkana jettaa bara. Narraa cufachuuf beekaa nama gaarii turraa jettaa bayuun yaala. Halo? Amma kuwaasii ilaala. Kaasii jechuun yeroo kaasii ilaaltu shabakaan hin dalagu. Yeroo kaasii ilaaltu shabakaan hin dalagu moo hin dalagu abbaayuuni? Ana birallee guutuu jira. Screenshot godhe si ergoo barbaadde guutuu jira hin cufatin kalaas. Waliin haasayuu barbaadna dhimma wajjii haasayuu barbaadna kalaas. Kaasiin har'a haateetu bakka haateetu. Mataan dhukkubsiin hin qabisa.
Har'a mirgi kiyyallee eeggamuu qaba eeggamuu qaba. Mirgi kiyya kabajamuu qaba. Hin dhageessisa kalaas hin dhageessisa abbaayyoon. Tasgabbaa'inatti taasa. Hin dhageessisa tasgabbaa'inatti taasa har'a mirgi kiyyallee kabajamuu qaba. Maa yeroo hundaa mirguma kan keetu kabajamamu? Ada bartabatamtu tamiif tamtu qaba beekta Morokoo. Ani maal godha ani Morokoo ta'ee Faransaay hin ta'e an tapha wayii ilaala. Sa'aatii qabadhee taa'ee tapha ilaalu kalaas har'a namtitti irrallee eeyyama fudhadhee abbaa manaa kiyya hojjaasayaa buluu barbaada. Yoo haasa'ee sagalee sitti ol fuudhellee maal golbitasa? Yoo sagalee ol fuudhee haasa'ellee akkanatti hin dubbanne ganamaa jedheeni masxanqaqaa itti kennee ramadaamiti jettillee. Siin haasayaa buluu barbaade bakka. Laa jechuun nama kuwaasa ilaalu hidhiifa manarraa ta'e ishii maal Kaasi kalaas hin tayuu hin barbaadu jedhee bara har'a kalaas hin tayuu hin tayu bakka hin laaltu. Hin laaltu hin laaltu. Ulfinni naaf ta'ee dhugaadha garuu mootiyyuu kalaas har'a hin laaltu waliin haasofna. Sila haasa'annee fixannee hin dhimma kenna. Morokoo dhiisii waan feete haa taatu abbaayyoon hin dhagaye. Waasi himuu barbaada. Atama waa'ee kaasii ofirraa dhiisiin ariifatini. Tasgabbaa'imee hin ariifatini haa tartu kalaas kaasiin haa tartu haa tartu. Hin cufadhu har'a ammaa hin cufadhu hin cufin. Narratti yoo cufte lammata deebistee narratti hin bilbiltu maaliif jennaan kaasiin kun dhumti anumaaf situ walitti hafa. Sila kana ta'eef lammata deebistee narratti hin bilbiltu abbaayyoon kalaas yoo har'a inarraa cufatte. Maal jechuu jedhe taa'ee. Akkasuma jechuu kalaas akkasuma jechuu har'a mirgi kiyya kabajamuu qaba dirqama. Kaasi. Eessa jalaa dhayna kaasi natti na jalaa eessa dhayna. Hin cufatin piliisii miti har'a kalaas. Har'a mirga kiyya eegama leediis farasti jetti faranjii. Piraank narratti hin cufin. Piraankiidha narratti hin cufin. Hin deemta. Piraank garuu dhuguma rabbiititti odaadha dhugallee jaanii hin laalini har'a waliin haasofnaa jedhee abbaayyoon edaa sarmuun heddani. Maal jechuusa? Kaasiin kan hunda jaartii caalchisti moo? Ammayyoon duraanuu mana eeyyamtamaan beektamti reeti. Har'a kalaas eegan laalinii jedhee maarree har'a naaf mirgi kiyya kabajamuu hin qabu. Bakka hin laaluu dhiisii naan jechuu qabda jennaan sa'aatiin na jala taree naan jetta abbaayyoon. Kabajamuu qaba jedhe laakiin immoo haa ta'u ka'a. Anaaf guruun dhayitu kaasiin tun immoo yeroo san daqiiqa nagatanii yoo nyaata tattee waa'ee duraa waan baradhu. Kaasirraa. Akkasii wayyoo my god akkasii hundaafuu piraankiidha kalaasii si jala tareera taphni waan ta'eef dhiifama guddaa ni beeka akkatti taphalaa jaalatti hin beeka. Ayyee kalaas bakka deema chao. Maayyuun sabiskiraayib godha jajjabeessaa fi qaalii nama gaarii namaati. Milkooyitee jiraan waan hin jiranitti fiddee duraan immoo kuwaasii laaninaan jettee fayyaa manaa kenniti. Deema. Kuwaasiin kun dhufa waliin haasayaatu hin jirru. Deema. Akkana gaarii kana rabbi sinaa kennu suniin jaa galatoo. Ayyee chao deema laalaa kalaas. Wayyoo kaasiin uummata fixxee jirti dhugaa rabbi argitanii jirtan ka hordoftoota kiyya. Warri akkanatti kaasiin azaasin goote jirtani akka kiyyaa kanattis kaasiin isin zaalaansitee jette. Abbaa manaa isinirraa fudhatte. Yaa ta'u akkasii isiniin jedha tapha dhugaa rabbi namni hunduyyuu ni jaalata. Ani garuu waan namni yoo laale suusiin isaa nama qaba garuu waan laalee hin beekneef waan tapha kana sirriitti yaanii hin daawwannee fi suusiin isaanitti jirtu laali nan godhu abbaa fedhee na biratti taphataa ooluma basmaa kiyyaa miti. Inni akkasii isiniin jedha asuma warri maatiin taane maatii naaf ta'a. Warri hanga dhumaa viidiyoo kana laaltan hundi keessan galatoomaa isiniin jedha ijoollee Oromoo. Akkasuma immoo haala biyya keenya keessa deemaa jirullee hin beektanii akka amantaa keessaniitti rabbiin kadhadhaa akka biyyi teenya nagaa nuuf taatu yoo biyyi nagaa qabaatte namni hunduu dalagatee gara biyya ofii galuudhaaf yaada waan ta'eef rabbiin biyya keenya san keessatti qabbana haa buusu uummata Wallaggaatti illee rabbiin haa birmatu inshaallah.
akkasii viidiyoo isinirratti dheeressee jira. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu.